As United States keessatti ministeerri fayyaa kutaa Floriidaa dhukkuba busaa bookee yookaan biinniin daddarbu laalchisee gorsa hubachiisaa kennee jira. Kunis erga namoonni 4 naannoo qarqara galoo galaanaa Taampaa Kibbaa keessatti busaan qabamuun isaanii erga gabaafamee booda. Wiixata darbe akeekkachiisa fayyaa gidduugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan federaalaa irraa ba'es Teeksaas keessatti namni biraan dhibee busaan qabamee akka jiru kan ibse yoo ta'u, kunis waggoota 20 booda Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf dhukkubii busaa kan babal'ate ta'uu ibseera. Jiraattonni arfan konyaa Saarasootaa keessa jiran yaalii argachuun dandamachuun isaanii ibsameera. Dhukkubi kun biinniin kan daddabru ta'uu Kaatiliin Gibson Day ka odoola Terasiyaa kan lafa namoonni busaan itti qabaman konyaa Saarasootaa kaabaarraa gara kiiloomeetira 32 fagaatee jirutti isaan yaaddessee jira. Konyaa Maanaati bakka odolli Terasiyaan keessatti argamu namni dhukkuba busaan qabame kan hin gabaafamne ta'us jedhan Gibson Day. I spend a lot of time outdoors in my garden and I've had to be more careful. Yeroo baay'ee manaan alatti biqiltuuwwan kiyya keessatti dabarsa. Caalatti of eeggachuu jalqabeera. Akkan bookeedhaan hin hiddamnes qoricha ilbiisa ofirraa ittiin ittisan akka idileetti fayyadamaatiin jira. Anisa malee gadi hin ba'u. Kana malees galgala manaa gadi hin baanu. Sababiin isaas yeroo ammaa ilbiisonni balali'an hedduutu jira. Hundi isaanii bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsan ta'uu dhiisuu danda'u. Garuu akka jiran beekamaadha jedhaniiru. Jiraataa biraan Tom Leeson oduu namni dhukkuba busaan qabame jedhu kun of eeggannoo jiru xiqqoo akkan ilaalu na taasisee jedhaniiru. As usual, try not to get bitten by mosquitoes. They weren't really a problem. It's been dry most of the time lately. Akkuma duraan gochaa turre binniin akka hin hiddamne gochuuf yaalaa jirra. Rakkoo nutti ta'anii jiru. Lafti gogaan waan hin jirreef sadarkaa isaanii hammeessuu mala. Kanaaf akka isaan nama hin hiddine ofirraa ittisuu isa jedhu hubannoon ilaaluu qabna. Qondaaltonni konyaa mantaa'ee baay'ina hoomaa bookee busaa to'achuuf tattaaffii taasisan cimsanii jiru. Daayirektarri kutaa to'annoo hoomaa ilbiisotaa adda addaa kan konyaa mantaa'ee Chris Lesser akka jedhanitti adda durummaan heelikooptara fayyadamuun baay'ina hoomaa biinni kan ittisuuf ka jiran yoo ta'u, sababiin isaas halkan tokkotti hektaara 670 hanga 882 gidduutti dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. Konkolaataa fe'umsaa tokko yoo gargaaramne garuu halkan tokkotti naannoo hektaara 404 qofa dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. Hundeessaa Maayikiroosooftii fi hojii tola ooltummaa irratti kan bobba'an Bill Gates waggootii 5 dhufan keessatti dhaabbata Global Health Drug Discovery Institute jedhamu kan dhukkubootaa fi qorichoota haaraa qoratee dhiyeessu Beijing keessatti argamuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 50 akka deeggaran beeksisaniiru. Hundeessaan Maayikiroosooftii kun haasawaa gaafa kamisaa Beijing keessatti taasisaniin kana beeksisan. Rakkoo addunyaa mudatan kanneen akka beela, jijjiirama qilleensaa, weerara dhukkuba COVID-19 fi dhibeewwan daddabroo deebi'anii ka'an hatattamaan furuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Chaayinaan isaan kana furuu keessatti bu'aa guddaa argachuu ishee keessumaa hiyyummaa hir'isuu irratti jechuudhaan jabeessanii dubbatan Bill Gates. Hiyyummaa hir'isuu fi bu'aa fayyaa gama fooyyessuun fakkeenya ajaa'ibaa taateetti. Akkasumas yaadotaa fi tooftaawwan Chaayinaa keessatti hojjetan baay'een guutummaa addunyaaf gatii guddaa qaban. Kanaaf isa argame kana tooftaalee haaraa fi qorannoo haaraa waliin walitti daballa. Danqaan adda addaa jiraatus biyyoota addunyaa hundaaf abdii qabaachuu dandeenyaa jedhan. Kunis kanneen Afrikaa keessatti argaman warra bakka ilaalcha bu'uura keenyaa saduraa fi guddaa ta'e dabalataa jedhaniiru Gates. Rakkoo addunyaa simachuu keessatti guddina ariifachiisuun mala hawaasa hundaa hirmaachise ka barbaadu ta'uusaa cimsanii dubbatan. Mootummoonni, hayyoonni, dhaabileen daldalaa fi tola ooltummaa ga'ee isaan qabaatan ibsaniiru. Maallaqni kun mootummaa bulchiinsa magaalaa Beijing waliin wal ta'uudhaan dhaabbaticha deeggaruuf kan kennamedha. Ergamni isaas qorichoota yookaan dawaalee haaraa hojjechuu fi kalaqa
Teknooloojiiwwanii saffisuudhaan fayyaa addunyaarraa fooyyessuudha. Kunis dhukkuboota harka caalaa biyyoota guddataa jiran keessatti uummata miidhan irratti fuulleffata. Akka hojjetoonni yuunivarsiitii sanaa jedhanitti waggaa 6 darban keessatti dhaabbati Beejing keessatti maadheeffate kun dhukkubootaaf rakkoowwan addunyaa mudatan furuuf qoricha yookaan dawaalee haaraa hojjeteera. Qorannaawwan farra vaayirasii, farra dhukkuba sombaa fi farra busaarratti gaggeessan bu'aa bu'uuraa kan argamsiise yoo ta'u, qorichi haaraa hedduun yaaliiwwaniif hojiirra ooluuf kiliinikoota dhaqqabanii jiru. Maallaqa haaraa labsame kan Bill Gates waadaa galan kun dandeettii qoricha haaraa argachuu kan akka cimsu amannaa jedhu hoogganoonni dhaabbatichaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa har'aaf jenne kanumaa torbee mata duree biraa walitti deebina. An jaallannee gammadaati nagaatti.